qabsoon kuni jalqaba akeekisaa maali ka jedhu sana irra deebi'ee dubbachuun fedhaa wal hubachiisuu feesisa bakka amma geenye kanatti. Qabsoon kuni ufumaa dheebuu qabsoo gochuu dheebuu hidhannoo qabatanii deemuu dheebuu fincila gochuu waan qabuuf miti ka jalqabe itti yaadame seenaa ummati Oromoo qabuu fi ummati Oromoo gabrummaa yookaan kolonii jalatti akkaataatti gale akkaataatti mirga isaa olaanaa biyya isaa irratti lafa irra qubatee jiru irratti biyyi ka jedhamu yeroo sanatti Afrikaa keessatti ka ummati irra qubatee jiru biyya ka jedhu ta'e ka jedhu sana ka qabu qaala. Naannoo isaatti immoo Oromoon bulchiinsa mataasaa bulchiinsa hayyoota politikaa ka bulchiinsaa fi isteetii mataasaa ka dinagdee isaa fi hawaasummaa isaa fi siyaasaa isaa gaggeessan akkuma biyyoota Afrikaa hunda bakkatti ni qaba. Jaarraa 19ffaa sana keessa gaafa Afrikaan qircame mirga olaanaa sana sovereignty ka faranjiin jedhu akkuma Keeniyaa irraa fi sovereignty isa Ingiliziin fudhatte akkuma Maalii irraa Faransaayiin gaafas fudhatte yookaan immoo Aljeeriyaa irraa fudhatte Oromiyaa irraas immoo mootummaa Minilikiin durfamu Absiiniyaa ka jedhamu sun warra Awurooppaatiin deeggarameeti sovereignty yookaan mirga olaantummaa Oromoo sana irraa fudhate kolonii jalatti cabe Oromoo. Kanaaf sagantaan siyaasaa bilisummaa Oromoo seenaa cabissa Oromoo kanaa fi gaafa bilisummaa Oromoo ijaarame gidduu jiru sana xiinxalee akkuma biyyooti kaan mirga isaanii yookaan freedom yookaan bilisummaa jedhu sana warra Awurooppaa irraa argatan mootummaa Itoophiyaa irraa freedom isaa barbaada. Sovereignty lafa isaa irra yeroo jennu Oromiyaa keessatti immoo ka hammatamee jiru albuuda isaa mirga Oromoon albuuda isaa irratti qabu lafa jala ka jiru lafa isaa irra keessatti bishaan isaa muka isaa lafa irraa sarbamee ciisenyaa ta'e sana ka mirga guutuu irratti qabaataa ture fi inni deebi'ee cabee gabra ta'e gabrummaa ka jedhu kolonii walitti dhufame kana isa kana jalaa freedom yookaan bilisummaa barbaada. Rippaabilika Oromiyaa sana dhaabbatu mirga isaatii kanaaf qabsoofna jedhee ittiin galu. Inni kun itti baha yookaan itti fufa loloota kolonii sana ofirraa ittisuuf calanqoota aannolee yookaan finciloota Baalee fi Raayyaa fi bakka adda addaattii fi kana godhamanii isaan kana hunda xiinxaluun sagantaan siyaasaa bilisummaa Oromoo ammaan booda qabsoo qindaa'aa godhachuun akeeka Filistiin jedhe sana bilisummaa Rippaabilika Oromiyaa walabummaa Oromiyaa walabaa Oromiyaa warra taate tokko argamsiisuu ka jedhu sana gabrummaa jalaa bilisummaa bahuu ka jedhu lafa kana. Haalan yeroo lolaan cabissaa fi bara dheeraa Minilik Haile Sillaasee yeroo sagantaan siyaasaa sun bahe gidduu jiru isaa as dargii fi ammallee ni jira. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo akeeka sana bakkaan gahuun dirqama isaa jedhee fudhatee kan itti jiru kanatti itti fufnee ka jiru. Kanaa malee haalleen kun otoo jijjiiramaniiru ta'e waan qabsoonni dhannootti fufu waan fincilli diddaa gabrummaatti fufu yookaan immoo akka hoobii ka fudhatamee itti fufamu miti jechuudha. Kana akeeki qabsoonni. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoon hundi seenaa isaa dubbisuu qaba. Seenaa biyyoota biraallee baratuu qaba. Maaliif biyyooti biraa
bilisummaa isaanii gaafatan maaliif nuti gaafachuu dhorkamu? Maaliif ka biyyoota biraa deeggarame ka keenya immoo ukkaanfama yookaan waa'insaa dubbatamuu didama yookaan immoo beekamuu fi didama isa kana hubatamuu barbaachisaa jechuudha. Kana akeeka qabsichaa. Egaati qabsoo erga jedhame qabsoon humnoota lamaan gidduu ka ta'udha. Ganduma keessattuu akka aadaatti beeknutti qabsoo jechuun wal'aansoo jechuudha. Wal'aansoon immoo nama lama gidduutti dha. Wal'aansoon nama lama gidduutti ta'u kuni ka tooftaa caale, ka humna caale, ka beekumsa wal'aansoo sana caale irra aanee tuffiisaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo gaafa jalqabe tooftaa qabsoo sana lafa kaawwate. Tooftaan qabsoo sunii fi tarsiimoon lafa taa'e sun tarsiimoo diinni qabuu fi tooftaa diinni qabu sanaa fi deebii ta'uu akka qabutti lafa taa'e. Tarsiimoon diinaa yookaan mootummaa Itoophiyaa ka gaafa adda bilisummaa Oromoo uumame sana dura ture suni waan Oromoo fuudhanii amaaressuu assimilation sana dura yeroo Minilik cabsu gabbarsiisu xiisanyaa godhatu akka gabraatti gurguru yeroo Haile Sillaasee immoo haalli addunyaas jijjiiramaa waan deemeef isa kana fooyyeeffatanii assimilate gochuu yookaan amaaressuu abashaa gochuu eenyummaasaa guutummaatti dhabamsiisu mirgasaa fi eenyummaasaa akka hubanne gochuu kana haqanii eenyummaasaa gara Itoophiyaa fi abashummaatti jijjiiru. Aadaasaa, maqaasaa, maqaa lafasaa isa kana ture.